Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka mooltan obboleewwan kiyyaa hadhallee viidiyoo biraatiin isin deebi'ee jira. Hadha maal dalagnaa wanni hadha dalagnu akkamitti akka daabboo mana keenya keessa hojjennu daabboo difoo miti daabboo adii jechuudha. Akkami akka dalagnu walumaan ilaallaa akkam akka ta'e inshallah. Kanneen irraa dalaganna maal irraa akka dalagan walumaan ilaallaa. As biratti irshoo qopheeffadhee jira. Irshoo kaameraa shoorbaa tokkotti buusee jira. Kun immoo sukkaara tanuma takkatti itti buufadha maankiyaa takkattiidha jechuudha maankiyaa shoorbaatiin achirratti immoo zayitii xiqqishuu tana booda immoo sooqidda xiqqishaadha as bira killee takkatti itti godhanna kuni daakuudha nagana barbaada isin haga feetan itti godhuu hin dandeettani akkuma daakuun keessan baay'atuun kanneen illee xiqqootti baay'istan jechuudha kanammaaf kanuma dalagadha inshallah. Bukeessee walitti deebina akkam akka ta'e walumaan ilaalla waa hundaayyuu warroonni chaayinaali kiyyaaf haarawaa taatan aanaa oromoo jedha bakka sarchi jettu sani yuutuubii bira deema achiin booda maatii kiyya ta'a viidiyoon an gadhiisu kulliin isaa yeroo tokko isin bira ga'a jechuudha wanni haarawaa an gadhiisu akka jiruun argattan jechuudha hiriyoota keessaniifillee sheer godha anaafis laayik kooment sabskiraayib gootanii na jajjabeessuu hin dagatina. Hanga dhumaatitti ilaalaa viidiyoo kana waa guddaa irraa barattanii inshallah turtiin keessan na waliin haa ta'u. Kunoo haala kanaan bukeessine akkuma argitan kana kun akkanatti lixii laafaa isaa ta'e akkana bukaa'ee hamma xiqqishuu jala zayitii godhanna jala zayitii buufanna maaliifuyyuu akka nu jalaa hin qabanneef jechuudha sahaanii akka hin qabanneef xiqqishuu jala godhanna inshallah akkuma argitan kana kunoo haala bareedaadhaan akkanatti tolee bareedee jira. Xiqqoo meeshii jala buusna. Haala kanaan keessa keenyee itti deebina jechuudha. Aanuu bukaa'u sirriitti bakka oo'u keenna bakka inni itti bukaa'u jechuudha sirriitti akka nu bukaa'u bakka oo'u keenna. Achiin booda inni bukaa'ee ka'ee walitti deebinaa akkam akka ta'e walumaan laallaa inshallah. Walitti deebinee jirra kun akkana naa bukaa'ee jira bataam itti bukaa'ee akkuma argitan kana kun akkana bukaa'ee bareedee jira amma hunda isaatu mummuree akka itti guurru waa hundaayyuu isin agarsiisa meeshaan itti dalagadhu isa kana an kana dalagadha. Kabraallee hin jira katti dalagamu angaruu hadhaaf kanumatti dalagadha isa kana jechuudha kuno akkuma argitan keessa waraqata kana keessa afee zayitii xiqqishuu itti diddibee jira kana jala hin qabanne jechuudha amma mummuree waa hunda xumuree isni agarsiisa asirra mummuradha akka jiruun qopheeffadha achiin booda walitti deebina inshallah haala kanaan nu bukaa'eera isiniin jedha hin deebi'a inshallah. Kuno akkanatti sirreeffannaa akkuma argaatan kana kunoo hin mummurra jechuudha. Bismillah. Haala argitan kana mummurree kuno akkuma argitan kana hunda isaa guuree xumuree walitti deebina inshallah haalatti xiqqeessine akkanatti akkana mummurraa. Kunoo haala kanaan hunda isaatu sirreeffadhee jira akkuma argitan kana qopheeffadhee jira amma maal goona itti maree hin dhiisaa hanga daqiiqaa 30 hin tursiisaa maaliifuu sirriitti ammallee ol deebi'ee olaa ka'uudhaaf hangasiif dammoo gaazii kiyya banee dhiisaa haa xiqqoo naa oo'u achiin booda firinii keessa kennee akkam akka ta'u booda ol ilaalla inshallah. Kunoo haala kanaa walitti deebine akkanatti bukaa'ee kan daganaa jechuudha. Argitanii duratti akkam akka godhee kakaa'ee kun amma gurgurdatee bukaa'ee aan firinii keessa galfannee achiin booda inni bilchaate walitti deebina.
Kun oli deebinee obboleewwan kiyya akkanatti haala bareedaadhaan daabboo mana keenya keessa dalaganne jechuudha. Daabboo alaa bitannee nyaannu sanii mana keenya keessa dalagne aniin gugurdisee iyyuu indoomta xiqqeessuu barbaachisaa baay'ee tokko gugurdisaa saayizii kanaatiin osoo dalagame baay'ee gaariidha. Ankaniin hin gugurdisee kunoo haala kanaan dalannee jirraa haa nyaannu isiniin jedha wajjin haa nyaannu. Amma ho'aadha muree akkasittiin agarsiisniin ho'aadha. Hanga viidiyoo biraa dalagee isinii gadhiisutti viidiyoo kiyya share, comment, like gochuu hin dagatinaa, subscribe naaf godhaa. Warroonni haarawaa taatanii maatii kiyya hin taane ana Oromoo jedhaati subscribe naaf godhaa. Akka viidiyoon an gadhiisu hundi isaatu isin bira dhufu inshallah turtii gaarii isiniin jedha.